Aartistii jaallatamaan aartistii Jaamboo Jootee wallee bareedaa fi haaraa ta'een dhufeera. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan suniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi hedduullee kan namatti tolu akkasumas illee aartistii badee turee fi amma immoo hojii isaatti deebi'ee aartistii jaallatamaa fi beekamaa uummata bukkeetti illee sagalee guddaa qabu aartistii Jaamboo Jootee qabadeen dhufeera waan ta'eef hamma dhumaatti na wajjin turaa warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun hamma dhumaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaa. Yoo sheer godhan illee aartistii kana fayyaduu danda'a jechuudha. Aartistii kana baay'ee gargaara waan ta'eef viidiyoon kun yoo sheer ta'e sirbisaa haaraan kun namoota iddoo bukkee gahuu danda'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sana haa dabarsu. Akkuma beekamu egaa aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e aartistii Jaamboo Jootee hundumti keessan iyyuu beektu jechuudha. Daawwattoota keenya aartistiin kun sagalee kiilolee fi baay'eellee uummata bukkeetti beekamtii fi jaallatamummaa kan qabudha jechuudha. Wallee isaallee baay'ee aartistoota warroota jiran keessa jedhaman keessaa isaan tokko jechuudha. Kanaan dura 90mootaa keessa saayitii waan tokkoyyuu hin jirre aartistiin keenya kuni sirba garaagaraa baasuudhaan illee uummata bukkeetti jaallatamummaa warroota qaban keessaa isaan tokko jechuudha. Aartistoota keenya daawwattoota keenya egaa aartistiin kun immoo dhiyeenya kana wallee haaraa baasaa akka jirullee dubbatee ture jechuudha daawwattoota keenya. Egaa aartistiin keenya jaallatamaan kun wallee haaraa mata dureen isaa Oromiyaa kan jedhuun dhufaa jira jechuudha. Kiliippii bareedaa fi hedduu kan nama ajaa'ibu itti hojjetee jechuudha daawwattoota keenya. Egaa yoom dhufaa eessatti dhufa warroonni jettaniif immoo aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e kun yuutuub chaanaalii mataa isaatii haaraa banatee irratti kan dhufu ta'a jechuudha. Wallee kanaanii egaa aartistiin keenya kun erga wallee baasee hedduu tureera jechuudha. Egaa aartistiin kun kiliippii kanaan immoo baay'ee akka inni illee viyuu argatu sirbisaas yeedaloonsaas kan aartistii Jaamboo Jootee baay'ee bareedaa akka ta'ee fi hojii isaa kanaan duraa yoo ilaalle hedduu kan namatti miidhaguu fi hedduu kan nama gammachiisudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa walleen kun immoo baay'ee akka beekamaa ta'e akkasumas illee hundumti keessan iyyuu sirbisuun gaafa gadhiifamu viyuunsaa baay'eellee akka argachuu danda'u keessumayyuu miliyoona 10 ol akka inni darbuu danda'u isin gaafanna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya aartistii kana cina bukkee warri dhaabatanii koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa. Egaan daawwattoota keenya yuutuub chaanaalii isaa immoo akka sabiskiraayib godhaa. Yoom dhufu warroonni jettan immoo dhiyeenyuma kana torbee isa dhufu keessa jechuudha. Ayyaana waggaa qaammee keessa dhufuu danda'a aartistiin jaallatamaan kun. Egaan hawwiidhaan eegna isiniin jedha warroonni chaanaalii keenya ammas irra deebi'een jira. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun dagatina. Sooshaal miidiyaa qabda hunda isaa irratti illee viidiyoo kana sheer godhaa. Yoo sheer gootan aartistii keenya kana baay'ee fayyada jechuudha daawwattoota keenya. Egaan odeeffannoon keenya irraa kana ture warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun dagatina laayik godhaa. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti gama kiyyaan nagaatti.